qulqulloota wajjin mootummaa isaa nuuf kenna. Egaa qulqulliin kun waamichaa fi ayyaana isaa kanatti hirmaattuu akka ta'an fedha isaati. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaatii dubbii Waaqayyo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waa'ee cuuphaa qulqulluu dubbatee dhaabadhaatii dhagaa. Gooftummaan hundinuu Waaqa irratti lafa irrattis anaaf kennameera. Egaa maqaa Abbaatti kan Ilmaa fi Hafuura Qulqulluutti isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota godhaa. Waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisa. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjinan jira. Hin kadhanna. Hundumaa kan dandeessu yaa Waaqayyo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mucoolii kana kennaa cuuphaadhaan kennaa cuuphaa qulqulluudhaan kennamuu fi ayyaana kee isa bara baraatiin uumama haaraa isaan taasisuuf si kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa keenya mucoolii kana dhuunfaa kee taasifadhu. Ati kadhadhaa isiniif hin kennama. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isiniif hin banama jettee ta'u nama si kadhatuu fi arjummaa keerraa akka kennitu balbala akka rukutuufis akka bantu akkuma kanaatti mucooliin kun eebba bara baraa fi dhiqannaa olii dhalachuu akka argatan isa adda ta'e kennaa mootummaatii fi kennaa hafuura kee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka isaan kennitu si kadhanna. Ameen. Wangeela Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maarqos qulqulluun kan barreesse boqonnaa 10 lakkoofsa 13 hanga 16 keessatti waa'ee mucoolii kan dubbatame in dhageenya. Yesuus harka isaa akka isaan irra kaa'uu fi namoonni tokko mucoolii gara isaatti fidan. Bartoonni immoo ifatanii isaan dhowwan. Yesuus garuu yommuu kana arge aaree bartoota isaatiin lakkisaa mucooliin gara koo dhufan hin dhoowwinaa mootummaa Waaqayyoo warra akkasii hin taane. Ani dhuguman isinitti hima eenyullee mootummaa Waaqayyoo akka mucaatti kan hin simanne itti hin galu jedhee mucoolii sammatee harka isaas mataa isaanii irra kaa'ee isaan eebbise. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mucoolii kanaaf eebba isaa akka kennu hunduutti keenya kadhata Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barsiise walii wajjin ni kadhanna. Yaa Abbaa keenya Waaqa irra jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee Waaqa irratti akka ta'u akkasuma lafa irrattis haa ta'u. Kan nu ga'utti keenya haa nuuf kenni. Yakka keenya nuuf dhiisi. Nus kan nu yakkaniif akkuma dhiifnu oromatti nu galchin. Amaana nuuf malee mootummaan kan keeti yoo humnis galannis bara baraan. Ameen. Waaqayyo ol galuu keessanii fi gadi ba'uu keessaniitti isin haa eegu. Amma hamma bara baraatti. Ameen. Amma amantii kiristaanaa kan mucooliin kun itti cuubaman walii wajjin dhugaa hin baana. Annana mana hundumaa kan danda'u Waaqayyo Abbaatti uumama waaqaaf lafaatti tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoos Gooftaa keenyatti kan ulfeeffame hafuura qulqulluudhaan kan dhalates Maariyaam durbaa kan dhiphates bara Phiilaaxoos Pheexroosichaatti kan fannifames kan du'es kan awwaalames Si'oolittis kan gadi bu'e guyyaa sadaffaattis du'aa kan ka'e
gara waaqaattis kan ol ba'e hundumaa kan danda'u gara mirga waaqayyo abbaa sagantaa achis kan deebi'u warra jedhanii fi warra jedhanitti fagaadudha. Nama hafuura qulqulluutti tokkicha qulqullaa'aa waldaa kiristaanaa tokkummaa qulqullootaas dhiifamuu cubbuus du'aa ka'uu fooniis jireenya bara baraas. Ameen. Mootii guddataa ani sin cuuphaa maqaa Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Simeera Dirriba. Simeera Dirribaa ani sin cuuphaa maqaa Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Wabii Balala. Wabii Balala ani sin cuuphaa maqaa Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Subii Abbayya. Subii Abbayyaa ani sin cuuphaa maqaa Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Hiikaa Gammachuu. Faajjii Alamu. Faajjii Alamu. Faajjii Alamuu ani sin cuuphaa maqaa Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Miiltoo Gaaddisa. Miiltoo Gaaddisaa ani sin cuuphaa maqaa Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Furtuu Garramu. Furtuu Garramuu ani sin cuuphaa maqaa Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Moolee Tashoomaa. Moolee Tashoomii ani sin cuuphaa
maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti sadarkaa keessatti. Ameen. Hiikaa dabalatu. Hiikaa jechuun gammachuu kan sibiisuudha maqaa Abbaatti, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyoo. Ameen. Hundumaa kan danda'u Waaqayyo Abbaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bishaanii fi Hafuura Qulqulluudhaan lammaffaa kan isin ashee fi cubbuu keessanii isin dhiise ayyaana isaatiin jireenya bara baraatiin isin haa ta'u. Ameen. Hin galateeffamu. Hundumaa kan dandeessu yaa Waaqayyo Gooftaa bara baraan jiraattu, yaa isa Waaqa jiraattu Abbaa gaarummaadhaan guutuu waldaa kiristaanaa kee isa qulqulluun gaa hundumaa humna keetiin waaqeffachuuf waaqeffatuuf amma immoo mucoolee kanaaf cuuphaa qulqulluudhaan haaraatti lammaffaa dhalachuuf waan kenniteef garaa keenya guutuu si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Si sodaachuutti akka guddatan humna Waaqayyoo Kiristoos Yesuusiin gaafa hundumaa si gammachiisanii jireenya haaraatti akka deddeebi'an jireenya amma kana booddees Waaqa irratti kennaa ati warra sitti amanan qulqulloota abdachiifte akka argatan isaan gargaare itti isaan kennee maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Yeroo hundumaa ayyaana qirqachoonatti isaan wajjin ta'e. Gorsa Abbaa Kiristaanaatii fi haadha Kiristaanaatii kennamu sirriitti dhaggeeffamu. Isin kan jaalatamtan kiristaanota kanaa mucooleen kun cuuphaa qulqulluudhaan lammaffaa haaraatti dhalachuudhaan mucaa Waaqayyoo ta'aniiru. Egaa isin warri sirna qulqullaa kanaaf dhugaa baatota taatan gaafa hundumaa jaalala Kiristoosii fi isa amanamaa kadhata keessanii mucoolee kana gargaaruudhaaf akka qophoofatan abbaa fi haadha isaanii wajjin taatanii akka eeganiif adaraa jedhamanii kun hojii keessan ta'uusaa garaa keessan keessa isiniif haa ta'u. Addumaan immoo ijoollummaatti abbaa fi haati yoo hin jirre isa fudhatanii cuuphaa qulqulluu kanatti amanamanii akka guddatan niifi gorsaa fi dubbii Waaqayyootiin isaan eegaa. Kanaafis Waaqayyo ayyaana isaatiin isiniif haa baay'isu. Ameen. Dur kan ture ammas kan jiru bara baraan kan jiraatu Waaqayyo Gooftaa keenya galanni ulfinni haa ta'u. Ameen. Harka keenya rukunnee Waaqayyo galateeffannaa baay'ee amma gara cuuphaa fudhatu
guddaadha. Simeeraa Dirribaa. Simeeraa Dirribaa. Wabii Balaay. Wabii Balaay. Suubii Abbayyaa. Suubii Abbayyaa. Haajii Alamuu. Miiltoo Gaaddisaa. Miiltoo Gaaddisaa. Garramu. Hiikaa Gammachuu. Onee Toshoo. harka keessa walittuma waaqayyo sarbaasii galata galanni waaqayyo haa ta'u. Maatii kanas